suuraa asitti argaa jirtan kana keessatti maarchi gaafa 13 akka odeeffannoo qabutti yoo taate obboleettiin keenya kun maatii ishii haadha ishii fi warra biraa wajjiniin gara islaamummaatti dhufte jedhan. Islaamummaatti erga dhufte booddee namoonni pheenxee ta'an akkam Yesuusin dhiistee gara Rabbi tokkicha gabbaruutti deemta jechuudhaan obboleettii keenya kana hedduu reebanii miidhanii jedhan. Sababa kanaaf biyyi sun rakkina hin taane keessa akka deemaa jirtu odeeffannoon qaba jechuudha. Duraan dursa akeekkachiisa tokkoon isinitti hima. Islaamummaatti namni dhufe yookaan namni islaamummaa dhugaa gaafa arge reebamuun ajjeefamuun inuma jira. Bara Nabi Muhammad salawaatu rabbi wasalaamu alayhi irraatii kaasee namoonni gara islaamaatti gaafa dhufan biyya ari'amaa reebamaa akkasitti baay'achaadha as geenye jechuudha. Hattaa Nabi Muhammad salawaatu rabbi wasalaamu alayhi gara tokkichummaatti gaafa waaman biyya jaallatan keessa ari'amanii biyya ollaa keessa taa'anii ummata har'a jiru kana kan jarri akkanaan baay'isan jechuudha. Haa ta'uti namoonni ummanni islaamummaatti dhufa jettanii rabshaa fi girrigirrii garaagaraa fi reebicha akka ammaa itti kaasuudhaa barbaadan waan tokko jala muree isinitti himuu barbaadu keessaati ummanni gara islaamummaatti dhufu kophaa isaa hin se'ina akka gaafa kiristaanummaa keessa jiru kophaa rakkatu hin se'ina. Islaamummaatti gaafa dhufe ani inni isheen beekne kun inni ala jirus inni keessa jirus inni jimmaas inni shawaas inni wallaggaas obboleettii isaanii fi maatii isaanii ta'uu hin dagatina. Naannoo jimmaatti namni jiru hundumtu muslimni isinin dhiisu muslimni addunyaa irratti argamu hundumtu isin cal jedhee hin laalu jechuudha. Sababa isin waan kana gootaniif biyya kana gaaga'a keessa galchuuf deemaa jirtanii namoonni maaliif gara islaamummaa deemta jettanii ummatatti rabshaa kaastan ofiif qofa osoo hin taane biyyaafillee yaada. Qophaa isaanii se'ina qophaa isaanii guyyaa dhufe nutti dabalamanii kaasanii ijoolleen gara islaamummaatti dhufee fi maatiin islaamummaa dhufe hundumtu muslimni hundumtu akka qaama tokkotti jira wajjiniin jira. Rukuttaan isaanii dullaan isaanii beelli isaanii nus akkuma jiraati waan ta'eef of eeggannoo guddaa gochuudhaa qabdan isiniin jira. Kanaafuu uummata gara islaamummaa dhufu islaamummaatti gaafa dhufan ilaalanii hubataniiti kan jarri dhufan yoo dandeessan immoo ragaadhaan koottuu deebii jedhaati macaafa keessan sabbaqa barsiisaati deeffadhaa abbaa barbaadan garuu dullaadhaan dhufna jechuun biyyaafis ofiifis gaaga'ama guddaa fi gatii guddaa isin kaffalchisa waan taateef biyya keessaniif yaada maatii keessaniif mataa keessaniif yaada nageenyi yeroo hundayyuu hin dursa. Sababa nam tokko badii dalageetti biyyi badii keessa galuuf deemtu waan taateef keessumaa waa'een amantii politikaan seena sensitiivii waan ta'eef xiqqoo asii yoo tuqxe bakka hunda nama nyaata waan taateef of eeggannoo guddaa godhaa isinii jechuudha barbaada. Ammayyuu taanaan warra gara islaamummaa dhufe qophaa isaanii osoo hin taane nuti waliin jirra uummanni muslimaa biyya garaagaraa jiru hundumtu isinii jechuu barbaade of eeggannoo guddaa godhaa. Turtii gaarii.